وراجعا تكبير تكبير الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Arraguyyaane bisaa baganuu gammaddan ayyoo abboo keessummoonni keenyaas nagayaan nu dhuftan jibbaa waliin qabnu hundi wal jaalattan biqiltoota diinii biqilchuudha feetan firii teenya arguuf waliin nu qabantan galmaan nuuf gahii hayyoo teenya sana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana sirna yeroo dabree waysilaa yaadanne osoo lubbuun jirru namummaa hanqanne gatii gaaluu namaa taane tuffatamne furqaan rabbiin buusee barachuu dadhabne gandarraa gandatti sossoo'uu sodaanne beekan keenya dhume hedduudha yaaddoyne baay'ee qabrii dhabne sabbaruu dadhabne waan alagaan nu goote rabbitti himannaa quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana yaa ulamaa'ii teenya baay'ee miidhamtanii yaa hambaa warra dhumeenii jirraa jirtanii leelaalee bulchannee bargaraa hidhattanii muka jalatti diin rabbii barsiistanii ulee alagaatiin hedduu tumamtanii hidhamtanii ahway garaa nu laalataa itti himimmaani uumaa ulamaa'ii warra dabran sana nu kaafanii janna quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana yaa daarussalaam yaa urjii beekumsa wallaalummaa dhabamsistee hunda gammachiisa oomishni kee bareedaa kan hin qabne lakkoofsa quraana qofaa miti waa hedduu nu barsiisa dhaloota musliimaa sirriitti guddisa irraa waraabbadaa meeqottaa maddasa biiraan deeboobinaa hin dhumuu burqaamsa wal nu taasisii nuuf barsiisii ilma keenya kana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana alhamdulillahi yaa mootii olaana seeraan jijjiiramne nuuf kennite quraana min beeksisii leencalloo teenya sana yeroo fayyadamaa booddeenii sheenoyna qeerroo karree jennee meeqottaa ni baramna quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana galatooma jannaan ustaanota keenya hundumaan takkaa nu hiifannee galgalaaf ganama umrii nuuf dheeressi yaa mootii yaalama firdoosi nu godhi tasaaniin qubsuma yaa rabbi qabaniif kadhaa teenya tana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana quraana keenya kana qoomatti nuuf galchi Allah yaa rabbana alhamdulillahi rabbi yaa kariimi yaa mootii moototaa umaadhachiif sami kennaatti hedduudhaan meetamii fitami lakkoolee tuffinuu dandeetti teenyaan badhaasa hundarraa nu daarussalaami rabbirraan kannee shakkiin qabumami hundaafuu yaa rabbii baay'ee galatoomi yaa hawaasa keenyaa warreen as jirtanii kan fagoo kan dhiyoo kan nu dhageessanii eega rahmaanii galanni keessanii nu cinaa dhaabbattee yaadaaf qabeenyaan firii facaafattan bu'aasii gartanii himamee waan dhumuu keessan galanni duniyaa fi akhiraa isin milkooytanii isiniin haa jedhu rabbiin guddaan isiniin haa jedhu rabbiin تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر يا أمة
keenya isin nukkachana wallahi billahi nu isin jaalanna arraafi borullee nu isinin boonna nurraan hambifannee qabeenyaa fi humna akka nu cinaa dhaabbattan isin gaafanna akka nu cinaa dhaabbattan Allahu Akbar. تكبير Allahu Akbar. تكبير Allahu Akbar. تكبير Allahu Akbar. Korsasilaa qabnu xumurree asitti boqonnaa keenya gahee bariyaaroon irratti fayyaatti haa ta'uu batiqaa guddatti yaa ustaazota yaa barattoota yaa muslimtoota addaan bahuun feenee garuu nagayatti garaanta qaama nu dhaabbata onneen nu dhawatti xiqqaa guddaan jenne hanga walaa garuu nagayatti obsine hasabarru imana rabbitti assalaamu alaykum jannee goola banna quraana keenya kana qoomatti nufgachi allah yaa rabbana quraana keenya kana qoomatti nufgachi allah yaa rabbana wabillahi tawfiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh تكبير Allahu Akbar. تكبير